Makaba kanelma kanafura kulkullu waaqayyo tokko amin. Kristos dua kaira unafango jabadan setana hide adamin bilisa base kanabodas nagaf gamachun tae nagaf gamachuni fayyisa kenya inni dina setana moe dua salpise jirenya uniflate makanisa barabaran kan galateeffame nufaatahu guyyaa har'aa kana guyyaa ajaa'ibsiisaa kana guyyaa moo'ichaa kanatti dhugaadhumatti waan irratti barachuu dandeenyu waa hedduutu jira yeroon keenya deemaa waan jiruuf gaggabaabsinee barannaa mata dureen barnoota keenya hin sodaatina innoo akkuma jedhe ka'eera jedha jecha kanas kan nuti argannu akkuma silanuuf dubbifame wangeela Maatiyos qulqulluun barreesse boqonnaa 28 lakkoofsa 5 irraa kaafnee yoo dubbifne arganna tarii namoonni siran turre yoo jiraattan Maatiyos 28 lakkoofsa 5 irraati akkas jedha ergamaan suni garuu warra dubartootaani isini Yesuus isa fannifamee ture akka barbaaddani anuu beeka hin sodaatina inni asin jiru akkuma jedhe ka'eera jedha maqaan waaqayyo gooftaa keenyaa kan galateeffame nuuf haa ta'u hin sodaatina jechi kuni jecha guddaa jecha dhugaadhumatti yeroo kam caalaayyuu yeroo kanammoo jireenya kiristaanummaa keessattis jireenya dhuunfaa keessattis baay'ee nu barbaachisuudha akkuma amma dhageenye jalqaba jecha kana asirratti kan jedhe ergamaa waaqayyooti eenyuudhaan hin sodaatinaa jedhe dubartoota Yerusaalem warra gooftaa isaanii fayyisaa isaanii barbaachaa reeffa isaa urgooftu yookaan shittoo dibuudhaatii fi bakka owwaalchaa ganama bariidhaan guyyaa sanbata guddaa warra dhaqaniitiin kana jedhe ergamaan sodaa guddaa keessa turan fayyisaan isaanii kan isaan duukaa bu'anii kan dinqii gurguddaa isaaniif godhe du'eeyyuu gaddasaa utuu hin fixini reeffa isaammoo yommuu dhaqanii dhabanii guddaa yaadda'anii ergamaan waaqayyoollee itti mul'annaani sodaan ittiyyuu dabalee itti ulfaannaan hin sodaatinaa ittiin jedhe maaliifi inni akkuma jedhe du'a mo'ee ka'eera jedhe egaa yaa saba waaqayyoo yeroo kanatti waan nu sodaachisu hedduun yoo jiraate illee addunyaa kana keessaa inni nuti itti amannu du'a mo'ee ka'eera eega du'a mo'ee maal dadhaba kanaafiyyuu sagaleen hin sodaatinaa jedhu kun baay'ee nu barbaachisa addaami seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti yoo argine jalqaba seera waaqayyoo akka cabseeni rakkoon jalqabaa isa mudate sodaa ture waaqayyo jannata keessa dhufee addaam yommuu jedhu addaam dhokatee jira yaa gooftaa koo qullaa koo waan hin ta'eef sodaadheetanii dhokadhee jedhe maal ta'een dhokadhee sodaadheen dhokadhe sodaan achumaa jalqabde argitu ilma waaqayyoo fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mucummaa addaamiif ijoollee isaaf deebisee sodaa kanarraa kaasuuf yommuu dhufetti ergamoonni gaafanni dhalachuuf jalqaba sagaleen misraachoo guddaan sun dubbatame kaasanii dhala namaani hin sodaatinaa jedhu ergamaan Gabriel gara qulqulleetti maaramii yommuu dhufe wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 30 irratti maal jedhe yaa Maariyaam waaqayyoo biraa surraa argatteetta maalin godhin jedhe hin sodaatini jedhe dhalachuu gooftaan keenyaa dursee gaafa ulfaamu hin sodaatin jechaa dhufe gaafa gooftaan dhalate ergamoonni tikootaan maal jedhan yaadattu wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 amma 11tti
تكوتان يروغوفتان ندته هنسوداتنا هر مقالا داويتتي فيساني إنس كريستوس يسوس سنين ألتيرا هنسوداتنا يروني الفامس هنسوداتنا جلني يروني للتس هنسوداتنا جتشاير إرقمان واقعيو يمون دوه والا بمواكم مسلا أرجيني وانجيلا ماتيوس بكونا دي دم سدد لكوسا شنرتا كارجيني مالجده هنسوداتنا إنه دوه أشيني نفني دو أموئي كائرا جدير كمان واقعيو هنسوداتنا يرو ريفو جلقبني جريني كريستيانو ما جلقبنوسي أكما يرو كريستوس غناري فول فاموسنا يرو ريفو ديم سجل قبنوسي هنسوداتنا إيجا ديم سجل قبدني قدوتي أكما يرو ندلتي سنة هنسوداتنا ديمتني واللانسوني جرينيا يموسي نتدفوس هنسوداتنا مالي في إني دو أموئي كائرا ألا نما واني سوداتي سوانتي قدام ماين أما توالا كنا وسجلي لوكاسا ويدا جيساني مالتو سنتي دقام يونا ترى بيزام كورين جاتشامني مالتو كسنو غودا سودا مالي سودا دوا نمبر دي مانا كنا رموا أبوا ألا نما سودا على كان قبرون فتي قديتيسي سنجرو كنا في هرّا دعاء كم سقوفتا كينيا كنا نسجلي إرجمتشا كنا نسنينجرو هنسوداتنا مالي في إذا دعاء مو كمنا دعاء موي دعاء جلام بكنيم دعاء جلاس وفينوشينيم دعاء موي كيف يساني كينيا واقع كسيكا بنيو ديمني ما الأرسنال يمودي كرتنغا بسانغولي كشمايت همولي توني دريو كواسي سنكيا يوزينيم غرو تيمين كيسن مقامو في بارتي تيمي سنة مقاتا تنيف مال جتو مونيرا جتو بارتي تيمي سمو إتشا دوغا مو إتشا برابرا نما كنه غرتو كريستوس كريستيانو تتاني يمودي ما جروتي هنسوداتنا جتشي جدو كوني أونيف چالا إنيو في الله هنوجتو مالي في إسا دعا مو إيتو أفدورا موفني أدي ما جرّا Egaa dubbiin du'aa ka'umsaa akkuma sila siniin jedhe dhugaadhumatti addana ishee nu bushaa yoo kaafne mee duraan dursa xiqqoo ishee du'i Kiristoos maal fakkaata du'aa ka'umsatu ni ilaale waa'ee du'a gooftaa keenyaa xiinxallee ilaalla yoo jenne tarii waaqa maqaa inni ta'ee fi tarii immoo ifedhii isaa waan inni du'ee fi salphaa nutti fakkaachuu danda'a feeniin du'a isaatii dhugaadhumatti garuu gidiraan inni fudhate gidiraa hagam hadhaa akka inni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofiidhuma isaatii fi hammam ulfaataa akka ta'e guyyaa gaafa kamisaa bartootatti yeroo inni himu dhageenyeerra guyyaa kamisaa utuu irbaata nyaatanii irbaata faasikaa utuu nyaatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuma gammadanii ta'anii nyaatanii gaddi guddaan isarratti lafa dha'e gaddi gadda caalutti dhufe yeroo kanatti isin keessaatii tokko dabarsee na kenna jedhe achirraa jalqabe gaddi gaafa kamisaa sana isin keessaatii tokko kanan filadhe kanin jaalladhe keessaa tokko dabarsee na kenna namni ganamnee beennu yoo jiraanne asirratti waa'een gantummaa hammam akka nama miidhu ilaala sana booda achi kaanii gara Geetsemaaneetti deemuuf kaanii iddoo irbaataa sana karaarra utuu deemaa jiru Yihuudaan na gurgura na kennaa jedheera miti warri haftan immoo isaaniin immoo isinis hundumti keessan na dhiiftanii baqattu warra galgalaa tikseen rukutamaa hoolonni bittinnaa'u dubbiin jedhame suni har'a ta'a ani nan qabama nan rukutamaa na baqattanii deemtu qofummaan waan nama godhu warri beektanii yaada addana irratti jimaati kamisaa fi jimaati guyyaa gidiraa guyyaa cinqii guyyaa dararamaa ture gooftaa keenyaa fi ganaa utuu fannootti ol hin bahin yaadaan dararamuu jalqabe qofaattiin hafaa hundi keessan nagantanii sokkitu jedhe sana booda Phexrosi abbaan fedhii yoo deemellee ani nan du'a malee sin ganu jedhee ture deebisaa beekna hundi keenya waan ta'es beekna inni samma ganuutti deeme hundumtuu sin gannu jedhani garuu deemanii qofaa fannootti ol ba'e fannoon ga'e
Sanabooda gooftaan Yesus Kiristoos gara Geetsemaanee iddoo jedhamu iddoo biqiltuu sanatti ol ba'ee lubbuun koo hamma du'aatti na keessatti waan dhiphattee fi yaaddoon du'aa suni baay'ee waan na sodaachisee fi nan kadhadhaa isinis gara qormaataatti akka hin gallee fi kadhadhaa jedhee bartoota isaa keessaa sadii Phexrosi fi Yohaannisi fi Yaaqoobiin fudhatee kadhannaadhaan na wajjin jabaadhaa jedhee kadhannaatti ka'e jilbeenfatee mimmaan isaa lolaasee hamma dafqa dhiigaa dafqutti boo'ee kadhatee jedha kitaabni qulqulluun. Dafqa akkamii? Dafqa dhiigaa. Maaltu kana hundumaa isa godhee gidiraa isatti dhufaa jiru sana fuulaa fuulatti argaa ture. Hagas ulfaataa ture dhiphinni gooftaa keenyaa ganaa utuu hin gahin iyyuu maal jedhee kadhate? Geetsemaaniitti jilbeenfatee boo'ee dafqa dhiigaa dafqaa yaa abbaa koo xoofoonii dhiphinaa kuni narra haa dabartu garuu akka fedha koo osoo hin taane akka fedha keetii haa ta'u jedhee kadhate. Kadhatee deebi'ee dhufe bartoota yommuu ilaalu isaan rafaa jiru. Ka'aa jabaadhaa kadhadhaa jedhee dammaqsee ammas taa'uu hin dandeenye dhiphinni suni tulfaannaanii ammas deebi'ee jechuma sanarra deebi'ee yaa abbaa koo xoofooni kun narraa dabartu gidiraan kun jedhe garuu immoo fedha kee malee fedha koo miti jedhee si'a sadiirra deebi'ee kadhannaa kana kadhatee gara abbaa isaatti iyyatee garuu immoo fedha isaatii fi fedha abbaa isaa fedha hafuura qulqulluuni uniini bilisoomsuu fi gidiraa sana fudhachuudhaaf itti adeeme. Kadhannaa kana akka xumureen ka'aa Yihuudaa fi warri na qabuuf deeman dhufaniiru ka'aa jedhee dammaqsee itti adeeme warra isa qabachuuf dhufanitti gidiraa keessa akkamittiin akka darbamu ilaalaa. Yommuu gidirametti maal godhe gooftaan keenya gara abbaa isaatiitti iyyate. Hin rafe miti bartoonni gadda kana dadhabanii rafan inni garuu hin rafne gidiraan yommuu hammaatu gara Waaqayyootti iyyuun barbaachisaadha. Tooftaa duwwaa dizaayinii gochuudhaan jireenya kiristaanummaa mo'achuun hin danda'amu. Gaafa kana Yihuudaan amma gaatiimii jijjiirrateetu loltoota hangafa Yihuudootaa fudhatee halkaniin isaanii wajjin gooftaa isaa dabarsee kennuudhaaf dhufe. Yeroo kana dhufees yommuu isaa arge dhungatee isa ta'uu isaa adda baasee mallatteessee fi dabarsee gooftaa isaa kenne. Sana booda gooftaan yeroo isaan dhiyaatanii fedha isaan dabarsee itti of kenne maal barbaaddu yennaan Yesuus isa nama Naazreeti sana barbaacha dhufneedhani. Jarreenni kun egaa loltuu warra Roomaa hidhannaan isaanii adeemsi isaanii lafa sochoosu jajjaboo turanii. Eenyuun barbaaddu yennaan Kiristoos Yesuus isa nama Naazreeti barbaanne innoo anaadha jedhe. Anaadha yommuu inni jedhu sagalee isaa kana dura dhaabbachuu hin dandeenye warri jajjaboon sun dugda duubatti gombifamanii. Sana booda garuu eeyyameefiituuf isaa dabarseetti kenne. Maaliif tokkoo keenya waliin nu fayyisuudhaatiif dabarseetti of kenne. Guyyaan jimaataa gidiraa isaa akkuma beennugaa achii fuudhanii akka hattuutti sansalataan hidhanii harkisanii gara warra hangafa lubootaa gara Haannaa gara Qayyaaffaatti geessanii isaanis immoo fuudhanii gidirsaa gara bulchaa warra Roomaa yeroo sana warra Israa'el Roomaa jala bulu turani waan ta'eef gara Phiilaaxoositti geessanii Phiilaaxoosii sakatta'ee barbaadee badii tokko irratti argeera gooftaa keenya irratti. Hin argine qulqulluu ture mudaa kan hin qabne garuu kan mudaa hin qabne badiisa hunda keenyaa mataa isaa irratti baadhatee akkuma Isaayyaas qulqulluun jedhee waa'ee badiisa keenyaatiif madaa'ee jedhe badii tokkoo keenyaa kan tokkoo keenyaa yommuu jedhuun hin dabalatee badiisa abaarsa jalqabaa sana ofiisaa irratti baadhatee gidiraa sana hundumaa fudhate. Phiilaaxoos sakatta'ee badiirraa dhabee nama kanarraa badiin argine mootii keessanii reebeen gadillee isinii dhiisa innaan seenaasaaf yeroo hin qabnu bal'inaan reebeenleen gadi isinii dhiisa innaan hin didani fannisi jedhani. Iddoo isaa garuu akkuma malakee waggaatti nama tokko nuu hiittu barbaaniin nuu hiikedhani. Barbaan hattuu saamtuu kan nama ajjeesedha. Inni hamaani hiikameetu inni qulqulluun hidhame argitu.
inni ajjeesu furameetu inni nama baraaru gidirame haala kanaani du'e egaa du'i gooftaa keenyaa gidiraa hamaa sana hundumaa fudhatee qaraaniyootti nuuf jedhee fannoo irratti fannifamee akkasitti du'e kamisaaf jimaati guyyaa gidiraa ture fannoo irraa buusanii dhumatti owwaalanii biraa galanii gaafa sanbata duraanii guyyaa burjaaja'uu guyyaa garatti deebi'an wallaalan turte waan godhan wallaalanii bartoonni amma gaamee dubartootaaf kaa'aa ilaala maal gootu yeroo kanatti kan isin waan hundumaa dhiiftanii duukaa buutanii du'ee owwaalame namni du'ee naan dhumateef mitiiree owwaalamee naan garaan kutameef mitiiree bartoonni yaadda'anii maal goona kan isa ajjeesan nuun attama godhani waa meeqa yaadda'anii ta'ani garuu sanbata duraan isin dabarte guyyaan burjaajii sun eessumatti hin deebi'a kam manaa wayya maaluman godhennee garatti deebinu guyyaan wallaallee sunis hin dabarti jechuudha sunis dabartee sanbati geesse baga du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin gahe sanbata guddaan hin barii lafa kana ka'aniitu dubartoonni warri waa hunda dhiisanii isa duukaa bu'anii warra akka Maariyaam ishee Magdalaafaa warra akka Solomeefaa hin ka'anii barii halkaniin maal gochuufi shittoo reeffa gooftaa keenyaa dibuudhaaf ka'anii bariidhaan eenyu kan bariidhaan ka'ee waaqa isaa barbaaddatu dukkana sursura sana keessa ka'anii hin naqani yommuu karaarra deemanitti yaaddoo guddaan isaanii hin qabate amma gaa eenyumatu dhagicha isa guddaa sanaa owwaalicha irraatii unii fi kaasaa jedhanii yaaddaa dhaqanii wangeela Maarqos boqonnaa 16:3 ergamaani waaqayyoo otuu isaan achi hin ga'in dura dhufeetu jedha dhagaa isa guddaa sana owwaalicha irraatii kaasee jedha galanni waaqayyoof haa ta'u dhagicha isa guddaa sana kaaseetu irra taa'ee dubartoonni sila yaaddaa dhufan gaafa chigaa dhufuma yaaddaa malee dubbiin rakkinni sun iddoo iyyuu hin jiru argitu eenyutu karaa irraa kaase dhagaa sana eenyutu kaase ergamaa waaqayyootu kaase waaqayyo isa ergee kan nuti itti cinqabnu sana waaqayyo nuti waan dandeenyu yoo goone karaa irraa kaasee nu eega gaafa nuti achi geenyu achi iyyuu hin jiru kanumaaf ulfinneenna karaa irraa kaasee eege achi yommuu ga'anitti banamee arganii owwaalli isa booda kan isaaniitti dhufe inni jalqabaa maal inni beektu nu jalaa fudhatan jaratu gooftaa reeffa isaa fuudhanii iddoo biraatti geessanii jedhan yommuu diina irratti xiyyeeffatan argitu akkatti dhugaan nama jalaa dhugatu ergamaan waaqayyoo achi dhaabatee surraa ulfina waaqayyoo uffatee dhaabataa isaan garuu eenyutu gooftaa fudhateedhanii diinatu fudhate jarra warraa wattaadara roomaa fuudhee iddoo biraa kaa'edhanii gaaffii baay'ee kaasaa turani ergamaa waaqayyoon illee achi yommuu boolla keessatti argani maaloo eessa akka isaan ka'an bobeette nutti meedhani dhumatti yeroon keenya waan nuun eeyyamneef silaa waa baay'eetu jechuu dandeenyu mee Maariyaam isheen Magdalaa akka sila yommuu dubbifame dhageenye maal goote dubbii kana yommuu dhageesse gara Phexrositti fiidde gara Yohaannisitti fiidde dhattee maal ittiin jette gooftaa boolla sana keessaa baasanii fudhataniiru eessa akka isaan ka'anis hin beeku jette inni garuu dhugaadhumatti jaratu fudhate utuu hin ta'in boolla banuun iyyuu isa hin barbaachifne ergamaa waaqayyoo boolla kan inni banee fi gooftaa baasuuf hin turre gooftaan sila keessaa ba'e akkuma Maariyaam irraa yommuu dhalate durbummaan ishee utuu hin jijjiiramin dhalate akkuma bartootatti yommuu mul'ate mana cufaa keessatti balballi banamee seenee argame owwaala keessaas narraa hiikaa kafana utuu hin jedhini narraa kaasaa dhagaa utuu hin jedhini gooftaan keenya humna waaqummaa isaatiin diina seexanaa fi du'a mo'atee ka'eera galanni isaaf haa ta'u du'a mo'atee ka'eera Kiristoos galanni isaaf haa ta'u gaafa kana maafi ergamaani dhagaa guddaa sana kaasuun barbaachise ree jedhee kan yaadu jiraachuu danda'a akka dhalli namaa itti seenee owwaalicha keessa ilaalee ka'eera dhuguma Kiristoos ka'eera jedhee akka nuti har'a dubbachaa jirru dubbachuu danda'uu fi dhagaa karaarraa kaasee itti seenaa ilaalaatii amanaa jedhee haala kanaan arganii Phexros humna jaarsummaa isaanii kuskus jechaa
Yohannis hunna qaxalummaa isaatiin fiigee dursee bakka awwaalichaa ga'ee yommuu keessa ilaalani Kiristoos achi tureera. Hinjiru awwaala sana keessa hinjiru warra du'oo gidduu akka sagaleen isaa jedhu inni warra du'aa kee hinjiru maaliif du'aa gidduu barbaaddu akkuma jedhame. Hin sodaatinaa annoo akkuma dubbate ka'eera akkuma jedhame dhugumatti achi keessan turre ka'eera. Dubartoonni kun naqanii achi kee adaban. Phexrosis Yohannisis dhabanii warri kaan gara manaatti yommuu deebi'anii dubartiin ajaa'ibaa tokko achumatti hafte. Maariyaam ishee Magdalaa. Maariyaam ishee Magdalaa kuni lapheen ishee hin dandeenye utuu reeffa gooftaa isheetiin argin gara qeetti deebi'u. Ergamaanis itti dubbatee hin dadhabde amantee dhiisuu. Namni sitti bee hinuma diddee achumatti haftee mimmaa ishee lolaastee qarqara boolla sanaa teessee boossi. Maal taatee boossaa ittiin jedhe ergamaan Waaqayyoo boolla sana keessa. Yeroo kana isheen gooftaa koo fuudhaniiru lafa isaan buusaniin beeku jettee deebistee fi ergamaa sanaaf. Wangeela Yohannis boqonnaa 20 guutummaa isaatti dubbifnu. Sana booda gooftaan Yesuus yommuu isheen ofirra galagaltu dugda ishee duuba dhaabateetu argite. Yeroo kana yommuu isa argitu maaloo gooftaa koo itti isheen eegduu biqilootaatti seete maaloo yaa gooftaa koo daraa kee yoo lafa isaan kaa'an beekte yoo buuteessitu iddoo biraa kaa'ete natti miidhaqee dhumanii reeffa isaa fudhadhaatii jette. Gaafa kana gooftaan inni maaliif boossa eenyuun barbaadde ishee gaafate kuni Maariyaam jedhee ishee waame. Yeroo kana hin dammaqxe riba guyyaa sana keessatti. Rabbuuni barsiisaa koo jette isheen mootaantee kaatee gammadde. Argitu itti cichanii hamma dhumaatti deemuu waan inni fide. Bartoonni warri kaan warri dhiiraa warri hundumtuu galanii itti ciccitee hamma ni gooftaa koo argutti jette. Dubartii kanarraa gooftaan Yesuus Kiristoos seexana torbarraa baase. Gabrummaa guddaa jalaa baatee argitee kan nabili soomsee reeffa isaallee utuun argin akkamitti dhangalattee galuu hin dandeenye itti ciccitee haala sana hundumaa kee dabartee amma dhumaatti eddee nama jalqabaaf du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos arge taate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri itti cichanii hamma dhumaatti adeeman, warri obsanii haalota irra tarkaanfatani, warri obsanii hunduma isaa dhiisanii kaayyoo dhugaa galmaan ga'uuf deemanii akka kana dinqii Waaqayyoo argu. Kanaafi har'a dubbiin Waaqayyoo kan inni nuun jedhu hin sodaatina. Hin sodaatina maaliifi Kiristoos inni nuti amannu du'a akka kanatti mo'ee ka'e Waaqni du'a mo'ee du'a caalaa namni du'eennaan dhumateef innee dhiifne dhuman ta'uuf taanaan maaf sodaanna ree? Har'as du'i jirti lalisa numa duuna jetti. Du'a foonii otoo hin taane du'a hafuuraati inni guddaan. Garuu du'uma foonii kana jalaas immoo deebinee du'aa ka'umsa lammataa argannee akka kaanee mootummaa isaa keessa jiraannuu fi ragaa isa guddaa godhee gooftaan keenya ofiisaatii fi hangafa ta'ee hunduma keenyaaf du'aa ka'e. Nutis tokko tokkoon keenya hin kaana guyyaa kaanu sanatti du'aa ka'umsa akkamii kaana kan jedhu yeroo biraa itti deebinaa. Amma garuu ergaan kun laphee tokko tokko keenyaa keessa haa seenu. Hin sodaatina. Maaliifi ofuma akkasumaan sababa adda addaa miti qabeenya ofii beekumsa ofii humna miti biyya keessa jiraataniif haala kee jiran miti. Wanni sodaachuu hin qabneefi Kiristoos du'a mo'eera. Nuti gartuu isa du'a mo'ee waan taaneefi inni du'a mo'ee kan nu qabee, kan nu hidhee, kan nu takaalee, kan gufuu nuti ta'u hundumaa nu duraatii hin kaasa isas immoo inni du'a mo'ee kan du'a nuti ta'e hundumaas immoo maqaa ta'eefi jabaannee dhaabbachuu qabnaa. Hin sodaatina. Waaqayyo sodaa nurraa fageessee jireenya bara baraatiin mootummaa isaa nama dhaalu nu haa taasisu. Waaqayyo inni kaasee nu jalqabsiisee nu barsiisee abbaaf ilmaa hafuura qulqulluuf galanni bara baraan haa ta'u. Amiin. Hey, obboleessi keenya akka gaariitti nu barsiiseera. Waaqa nu barsiisee, Waaqa nu gorfateef Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u.
egaa obboleessi keenya waa'ee du'aa ka'uu akka gaariitti wangeela keessaa caqasee nutti ibseera nutti himeera immoo Waaqayyoo bara jireenya isaa badheessu jenna sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu Waaqayyoo dhaaltu mootummaa isaatii isaa taasisu nutis immoo dhageenyee namatti fayyuu Waaqayyoo nu taasisu egaa akkuma beekamu egaa guyyaa irraa ayyaana